Godina Gujii lixaatti lafti hektaara 120 ol jallisii qamadii misoomaa jiraachuun himameera. Qonnaan bultoonni aanaa Malkaa Soddaas yeroo jalqabaa fi qamadii facaasuu dubbataniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan godinachaa Taaddasaa Tarrafaatu qindeesse. Godina Gujii lixaatti horsiisee bultoonni aanaa Malkaa Soddaa yeroo jalqabaatiif qamadii jallisiidhaan misoomsaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Horsiisee bultoonni kanaan dura oomishni isaan sababa hongee fi ilbiisotaatiin jalaa waan baduuf deeggarsa seeftineetiin jiraachaa akka turan dubbatanii jiru. Deeggarsa argachaa turanis gahaa waan hin taaneef miidhaa hongeetiin harka mootummaa eeggachaa akka turan dubbatanii jiru. Bara kana garuu deeggarsaa fi hubannoo mootummaa irraatti argataniin yeroo jalqabaatiif qamadii jallisiin misoomsaa jiraachuu dubbatanii jiru. Qamadii jallisiin facaasaa jiran biqilee arguun abdii qonna fuulduraatiif qaban kan isaan keessatti hore ta'us horsiisee bultoonni kun dubbataniiru. Eegaa horiin lafa keessaa qal'atee horiin lafa keessaa sallatee wanni bulanuuni badallaan kun yennaa qotanii jedha ammuma badaa waan midhaan beelaa kana xaafii yennaa qotanii jedhani limmee balleessaa. Bakka amma kana hojii kana amma muuxannoo gaggaarii kun dhufee jennaan waan kanaan karaa godinaatiin karaa aanaatiin hojiin dansaan kanaa midhaan facaasaa jedhanii midhaan beelaa kana facaasaa jedhanii as keessa jiru gadadoo yennaa jiraatu harka isaatiin qotee gaafi aduun badaa gaafi bisaan hin bada. Horii diqqaa kanaan qonna jalatti akkas jedhanii jiraatanii harka mootummaa eegataa turan. Jibicha loonii kanaan qonnee facaannee sindee ila teennaan amma dhagarree jirra. Kanama sooru garuu waaqan nama soora waan ta'eef ila teennaan dhagarree jirra. Akka kanaa itti deemnee mootummaan cinaa teenna dhaabatee nu deeggara teennaani nu sindee biyya alaa wanni eegannuuf hin jirtu. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaa Malkaa Soddaa obbo Ermiyaas Taammiruu ilaalcha hawaasaa jijjiiruudhaan fedhii qonnaa akka horatan taasisaa jiraachuu dubbatanii kaka'umsaa qonnaan bulaa keessatti uumameen lafti hektaarri 91 qamadii facaasuuf qotame keessaa hektaarri 30 irratti qamadiin jallisiidhaan faca'ee jiraachuu dubbatanii jiru. Qonnaan bulaan keenya jalqaba isaa irraa kaasee hubannoo qonnaa waan hin qabnee fi fedhii qonnaa keessattis horsiisa ala qonna qotuuf fedhii waan hin qabnee fi qonnaan bulaa kana ilaalcha isaa kana jijjiirree fedhii qonnaa qara harkaan gara afaanitti yoo xiqqoo ni qotee boqqolloo argamsan gara qamadii jallisii kanatti hin jijjiirra ka jennu. Amma tattaaffii garaa garaatiin hojii keessa seennee jirra. Hojii keessa iddoo seennetti wanti amma nu harkaa qabu yoo xiqqaate naannoo hektaara 91 wayii qonnee jirra yeroo ammaa. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal misooma jallisii godinichatti baratamaa ta'uu baatus qonnaan bulaan kaka'umsa argateen oomishaa jiraachuu dubbatanii bara kana akka godinichaattis lafa hektaara 9,100 qamadii jallisiin facaasuuf karoorfame keessaa hektaara 800 kan qotame yoo ta'u hektaara 120 irratti marsaa duraatiin qamadiin faca'ee jiraachuu dubbatanii jiru. Gabaa waan ta'eef godina keenyatti waan baratamnee fi ammaan kana miirri jiru baay'ee gaariidha. Qotee bulaallee fedhii guddaa qaba. Keessi isaa jaallatee jira. Godina keenyaatti gara hektaara 9,100 karoorfannee hojii kanas seennee jirra. Marsa tokkoffaa gara hektaara 800 kana qonnee jirra amma. Hektaara 800 qonna keessaa gara hektaara 120 facaafnee jirra. Galteewwan qonnaa jallisiif ta'an hanqinni kan jiru yoo ta'us rakkoolee kana furuudhaaf hojjetamaa akka jirus dubbatanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaati.